Immoo ganama kanatti dhaga'amaa jiru garaa keessaa nu ciniinaa waa dhibee adda addaan nutti dhaga'amaa jiranii ibsataa jiranii jechaadha. Hanga ammaatti fayyaniiru jechuun hin danda'amu. Yaalamaa jiru immoo du'arraa dandamataniiru. Xiqqoo fooyyee ni qabu. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo xoollaa jiraniin alattis namoota yeroo garaa garaatti humnoota nageenyaa mootummaan to'atamanii mooraa leenjii xoollaa jiran keessaa namoonni soorata fayyadamaniin miidhaaf saaxilaman jiraachuu dubbataniiru. Gareen hawaasa keenya keessaa hidhaman deeggartoota ta'an illee gaarraa keenya jiru. Sanaan kan wal fakkaatu wal makuun illee ni dhufe jechuudha yegguu sanatti. Yeroo wal makuun dhufu nuti kaleessa karaa nagaatiif ayyuu keenyaa fi haadha siiqqee yookiin abbaa gadaa hoggansa keenya yookiin Jaal Daawudiin dhageenye owwaanne jechuudha. Meeshaa baannullee fuunee dhufne waraana danuun karaa nagaati jennee dhufne seenne har'a yeroo assen dararaa guddaatu jira jechuudha mooraa sana keessa. San qofallee miti deeggartoota yookaan deeggaraa siyaasaa jedhanii qeerroon keenya hidhaa jiranillee kaleessa yeroo isaan nu lafaa warra kufe lafaa kaasuuf itti fiigan yeroo itti humnumti addaa Oromiyaa nu eegu jennee nuti gaachana keenya jennee isaan bukkee jirru yeroo isaanii reebantullee ture jechuudha kaleessa. Sanarraa kan ka'e dhaabuma kanarraallee amantaa dhabuu keenyarra jechuudha. Maaliif karaa nagaatiin nu waamanii ka'anii dararaan uummata keenyarraan dhaabbanne nagaadha jedhamee labsamaa jira. Nagaan sun ni mirkanoomne jechuudha. Kaleessa woobootu nagaa kana buusuu dhorkaa jira jechaa turan. Har'a immoo wooboon harka isaanii keessa seenee jira. Daran isaan immoo uummata keenyallee sanarra darbanii isuma mana hidhaa jirullee akkam wooboo kufee dhattee lafaa kaastaadhaan reebaa turaniiru jechuudha guyyaa kaleessa. Kaan immoo dararaan guddaan achirra nurra raawwatamaa jira. Maaliif ijoolleen fakkeenyaa fi kanaan qaraa leenjifamtoonni leenjaanii kan baan marsaa duraa kan baanee jira. Achi marsaa baansanii ala achi qabamanii kaleessa namoota yeroo namni nama dhagaa miira nama dhukkubsatee nama dhagama kan walii yaadatee wal gargaaraa turan jira. Isaan sun immoo nutti makuu didanii achitti buqamanii ijoolleen sun kan nurraa dhoowwamanii sammuun isaanii saayikoo isaaniis bu'aa turanii ceeraa tafanii uummata wal gargaaruuf walii dhufu kanaan dhoowwanii achitti ukkaanfamanii jiran jecha. Kunis maal akka ta'uu danda'e qaamni laallatulle laalee namni gocha leenjiidhaa dhuftan erganuun jedhanii leenjii namni leenja'ee hubannaa fudhatee galuudhaaf malee akka dhiibbaa gasii namarraa ga'uun maaliif akka ta'es baay'ee sodaa keessa jiran jechaadha. Ammas tarii immoo uummanni namoonni achi nu biraa kaafanii jiru yoo amma bilbilaan bilbilee dhageenyu isaanis ammas akkuma kaleessa namoonni kun dhukkubsatan achi dhukkubsataa jiran jechuudha. Haga ammaatti garuu dhumne kunis hordoffiin waan hin jirreef hordoffiin laafaa akka waan ta'utti jira jechaadha achitti yookaan dhoowwamanii ta'a maal akka ta'an bilbilaan ijoolleen dhageessaa jiran sunis haga ammaa dhufanii nu biraan geenne rakkoo guddaatti kanaan nu gahaa jira jechaadha. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala Qidduus Luqaas Walisoo battalaa taateen kun mudachuun dhaga'amirraa kaasee tumsa guddaa hawaasa naannoo waliin taasisaniin namoota balaan kun isaan mudateef wal'aansa barbaachisu kennaa turu dubbatan. Namoota sababa kanaan faalaman kan dhibbaan lakkaa'aman wal'aanuu isaanii kan eeran ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa ammatti haalli yaaddessaan gaaga'ama lubbuu hordofsiisuu danda'u kan hin jirre ta'uu dubbatu. Haalli nageenya isaanii yeroo kana gaariirra jira. Miidhaan hin taane jechuutu hin taane miidhaan mudateera namoonni miidhaman jiru. Miidhaan isaanii garuu hamma ammaatti kan lubbuudhaaf sodaachisu hin jiru. Haala gaariirra jiru akkuma qaqqabaniin yaalii barbaachisaan yaalii gaariin godhameeraa fi hojjetoonni hospitaala keenyaa warri guyyaa kaleessa guyyaa dilbataa kana hojiirra hin jirrellee mana isaaniitii dhufanii hundumtuu iddoo jiran walitti qabamanii gargaarsi ga'aan godhameeraa fi amma haala gaariirra jiru jedhameeti yaadama akkuma waliigalaatti. Wanti yaaddessaan amma ammaatti hin jiru. Egaa isaan akka kaasanitti summiin soorata faana akka kennameef sanadha kan isaanii kaasanii. Amma kana baay'inaan dhibamuun isaaniis immoo wanti inni mul'isu jira. Isin akka ogeeyyii fayyaatti maal jettu? Kan jedhame akkuma summiin soorata faana laatameedhaa fi kan ammoo hamma tokko mirkaneessuu kan danda'u namoonni kun kan isaan sooratan bakka tokkooti. Rakkoon isaan irratti mul'atu, dhibeen isaan irratti mul'atu, mallattoon isaan agarsiisan waluma fakkaata. Kun summii ta'uu isaa mirkaneessa akkuma seera isaatti akkuma saayinsii isaatti namoonni iddoo tokko yeroo sooratan wanta wal fakkaatu
dhukkuba wal fakkaatu yoo dhukkubsatan dhibee wal fakkaatu mallattoo wal fakkaatu yoo agarsiisan summaa ta'uusaa agarsiisa. Kun egaa adeemsaan gara boodaatti immoo mirkanaa dhibba summiidha moo miti kan jedhamu ammaaf garuu mallattoonsaa sanuma fakkaata akka muuxannoo kanaan dura qabnuuttis summiidhuma wajjin wal fakkaata summaadhuma ta'aa jedhamee yaadama. Miidhamni humna wallaansa keessaniitiin ol ta'ee bakka biraatti dabarsan. Hamma ammaatti hin jiru. Baay'inaan addanumatti gargaarsa kan argatanii baay'ee akka humnaa olitti kan yaadamu baay'ina isaanii irraan kan ka'edha. Baay'inni isaanii akka malee baay'ee sababa ta'aniif iddoon illee dhibee akkuma argaa jirtan keessallee naannoftanii akkuma laaltan baay'een isaanii lafa ciisaa jiru. Inni kaan siree wanti irra ciibsinu hunduu dhumee walanqate harki caalu lafa ciisanii jiru. Tarii isa sana akka humnaa olitti kan fudhatame malee qixa gargaarsaa irratti humnaa ol ta'ee gara biraatti kan ergame hin jiru. Dandeettii ogeessaa ol ta'ee kan ergame hin jiru. Baay'ina waliigalaa namoota miidhamanii simbira dhufanii wal'aansa dhufanii amma ammaatti baay'ina isaanii lakkoofsaan adda baafnee waan mirkaneessee beeku hin qabu garuu akkan ilaalutti gara namoota 100 olitti waan siqannatti fakkaata. Sanaa ol ta'u jedhee yaada garuu baay'inaan an ofii kooti adda baasee jala muree hin beekne amma ammaatti adda hin baafan. Tumsi hawaasaa baay'ee akkuma argamaa jiru kana baay'ee kan namatti toludha. Tumsi hawaasaa uummati waanuma danda'uun waanuma qabuun inni uffata qabu uffataan, inni kophee qabu kopheedhaan, inni nyaata qabu nyaataan waanuma sarka jiruun waanuma isaa danda'aniin waanuma isatti toleen gargaarsa guddaa gochaa jira uummati. Kaleessa sa'aatii isaan dhufan sanaa jalqabee hamma ammaatti kunoo soorata fiduudhaan, ciree fiduudhaan, waan hundumaa fiduudhaan uummati baay'ee gargaarsa gochaa jira. Gochichi dogoggoraan kan mudatedha yaada jedhu hin qabnu kan jedhan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kunniin haala jiru irratti sodaa qabna giddugala leenjii xoollaa itti deebi'uun ammoo fedhii keenya miti jedhaniiru. Kana duras fedhii keenya malee bakka sana ta'aa turre osoo iyyinuu achitti nuun geessinaa uummata Oromoo irraa nuun fageessinaa inni utuu himannu akka humnaatti kan nu fuudhanii deemanii